Kun oolte bulteedha. Akkam ooltan akkam bultan hordoftoota keenya oolte bultee kan isinii dhiyeessaa jiru anuu Dimuusaati. Gama ogummaa kaameraatiin ammoo hawwii nabiyyiitu nu wajjin jira hanga xumura qophii keenyatti turtiin teessan oolte bultee wajjin haa taatun isiniin jaa. Oolte bultee jalqabaatiin IGAD walmufannaa Itoophiyaadhaa fi Somaaliyaa jidduu jiru furuudhaaf jecha marii hatattamaa Ugaandaadhaatti yaamee jiraachuun isaa dhaga'ameeti jira gaa'e. IGAD marii hatattamaa Ugaandaa Kaampaalaatti taa'amu kana kan yaame gaafa ammajjii 18 bara 2024 kamisa fuula keenya jiru kanatti yeroo ta'u marii hatattamaa kana gaa IGAD kan yaame Itoophiyaadhaa fi Soomaaliyaan walitti mufachuu isaanii hordofee akka ta'e barameeti jira. Itoophiyaadhaa fi Soomaaliyaan ammoo egaa Itoophiyaan sanada waliigaltee wal hubannaadhaa hulaa galaanaa isii argachiisuu dandeessisu Somaalilaandii wajjin mallatteessiteerraa jalqabee hariiroon Itoophiyaatii fi Soomaaliyaadhaa haala gaariirra kan hin jirre yeroo ta'u Itoophiyaa fi Somaalilaandii sanada waliigaltee wal hubannaadhaa walii mallatteessuu isaanii hordofuudhaan gaa Soomaaliyaan Itoophiyaan birmadummaa biyya kiyyaa keessa seentee jirti jechuudhaan ambaasaaddara isiidhaa kan Finfinnee jiru gama Moqaadishootti iyyaamteeti jirti jechuudha. Kana qofarratti hin dhaabbanne walmufannaan Itoophiyaa fi Soomaaliyaa jidduudha kun daran hammaachuudhaan Itoophiyaan birmadummaa Soomaaliyaa keessa seentee jirti jechuudhaan pirezidaantiin Soomaaliyaadhaa Hassan Sheikh Mohamud himatee kan jiru yeroo ta'u waliigalteen Somaalilaandii fi Itoophiyaan mallatteessan kun waliigaltee seera idil addunyaatiinis wal dhiitu jechuudhaan pirezidaantiin Soomaaliyaadhaa dubbataniiti jiru. Pirezidaantichi kana haajanii malee Itoophiyaan ammoo waliigalteen Somaalilaandii wajjin mallatteesse waliigaltee seera qabeessa ta'ee fi biyyoota ollaa kiyyaa kamuu hin miine jechuudhaan Finfinneerraa deebisaa kennee kan jiru yeroo ta'u muummicha ministeera Itoophiyaadhaa eegaan ji'a onkololeessaa dabre keessa mana marii bakka bu'oota uummataatiif haasaa taasisee tureen dhimmi hulaa galaana argachuu fi argachuu dhabuudha dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuudhaati jechuudhaan ifaan ifatti dubbachuu isaa hordofee gaanfa Afrikaa keessatti wal shakkiin biyyoota ollaa jidduutti uumameeti ture. Muummeen ministeera Itoophiyaadhaa ammoo hulaa galaanaa jenne nuti kan argannu akka Itoophiyaadhaatti biyyoota ollaa keenya irratti rasaasa dhukkaasuudhaan osoo hin taane marii nagaatii fi adeemsa kennanii fudhachuu qajeeltoo kennanii fudhachuutiin qofa karra galaanaa argachuu barbaanne jechuudhaan yeroo adda addatti dubbatanii jiraatanis garuu Eertiraa dabalatee biyyoonni ollaa Itoophiyaa hedduun if birrachaa turaniiti jiru. Akkuma gaa Somaalilaand waliigaltee wal hubannaadhaa sanada wal hubannaadhaa Itoophiyaa wajjin mallatteessuun isii dhaga'ameen biyyoota ollaa Itoophiyaa kamiyyuu caalaa Soomaaliyaan garmalee rifachuudhaan birmadummaa kiyyaatiif tuqame jechuudhaan kaabinee isii walgahii ariifachiisaa yaamuudhaan murtoo garaagaraatis dabarsuudhaan ibsaa kennaa turuun isii ni yaadatama. Kanas haa ta'u san garuu immoo waliigalteen wal hubannaadhaa kan sananni wal hubannaadhaa kan Itoophiyaa fi Somaalilaand waliif mallatteessan kun ammoo lammiiwwan biyyoota lameenii jechuunis ammoo lammiiwwan Somaalilaand fi lammiiwwan Itoophiyaa biratti gammachuu guddaa uumeeti jira. Lammiiwwan Itoophiyaadhaa guyyaa ammajjii tokko bara 2024 yeroo waliigalteen wal hubannaadhaa mootummaa Itoophiyaatii fi Somaalilaand jidduudhaatti mallatteeffamutti hiriira ba'uudhaan guutummaa biyyattii keessatti galgala gammachuu qaban ibsachaa turuun isaanii kan yaadatamu yommuu ta'u Somaalilaandittis gaa beekamtummaa biyya akka biyyatti beekamtummaa arganne jechuudhaan lammiiwwan Somaalilaand magaalaa guddittii Somaalilaand tan taate Hargeysaa keessatti dabalatee kutaalee Somaalilaand garagaraa keessatti hiriira ba'uudhaan gammachuu qaban ibsataa turuun isaaniitis kan yaadatamudha. Itoophiyaadhaa fi Somaalilaand sanada wal hubannaadhaa kana kan mallatteessan Finfinneedhaatti yeroo ta'u sanada kana Somaalilaand bakka bu'uudhaan Itoophiyaa dhufee kan mallatteesse pirezidaantii Somaalilaand Musee Bihi Abdii yeroo ta'u muummicha ministeera Itoophiyaati wajjin sanada waliigaltee wal hubannaa kana walii mallatteessaniiti jiran jechuudha gaa'e. Tajaajilli koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaadhaa waliigaltee Itoophiyaadhaa fi Somaalilaand jidduutti adeemsifame kana ilaalchisuudhaan ibsaa kennee tureen akka jeetti yoo ta'e Somaalilaand fi Itoophiyaan buufata dooniitii fi karra galaanaa waliin misoomsuudhaaf jecha waliigaltee mallatteessan tun isii jalqabaatii miti. Kana duras ammoo Somaalilaand keessatti Itoophiyaan buufata doonii parsantaa 19% ta'u misoomsuudhaaf mootummaa Somaalilaand wajjin waliigaltee mallatteessiteeti jirtu kun waan haaraa miti jechuudhaan deebisaa Soomaaliyaa kenneeti jira. Kana saa ta'u san Soomaaliyaan
aduu guyyaa Somaalilaandii fi Itoophiyaan sanada wal hubannaadha kan Itoophiyaa karra galaanaa argachiisuu danda'u walii mallatteessan irraa jalqabuudhaan gaarrinfannaa fi mufii guddoo keessatti uumamuudhaan biyyoota ollaa Itoophiyaatti irra deemtee daboo yaammachaa kan jirtu yeroo ta'u pirezidaantiin Somaaliyaadha gara Eertiraatti imaluudhaan gita isaanii pirezidaantii Eertiraadha Isaayyaas Afwerqii wajjinis wal arguudhaan dhimma waloo biyyaa irratti wajjin mari'atanii jiraachuu isaaniitis ifoomseeti jira. Pirezidaantiin Eertiraadha Isaayyaas Afwerqiitii fi Itoophiyaan jechuunis muummee ministeera Itoophiyaadha Abiy Ahmad namoota baroota dabran keessatti hariiroo gaarii wajjin qaban keessaa namoota muraasa yeroo ta'u eega waraana Tigraayitti Piriitooriyaatti xumurri godhame booda ammoo hariiroon muummicha ministeera Itoophiyaatii fi pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afwerqii jidduu jirus sharafamaa dhufuudhaan haala gaariirra kan hin jirre yeroo ta'u kanuma sababeeffachuudhaan Soomaaliyaan ammoo daboo yaammachuudhaaf gara Eertiraatti imalte pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afwerqii wajjin wal arguudhaan dhimmoota ijoo gaanfa Afrikaatii fi dhimma biyyoota lamaanii irratti wajjin mari'achuu isaaniitis miidiyaaleen garagaraa gabaasaa turaniiti jiran jechuudha. Egaan sananni wal hubannaadha Itoophiyaa fi Somaalilaand jidduudhaatti mallatteeffamuu isaa hordofuudhaan guutuu gaanfa Afrikaa keessatti muddamni hamaan uumamee kan jiru yeroo ta'u jilli pirezidaantii Egypt Abdul Fattah al-Sisiin ergames gama Somaaliyaadhaa dhufuudhaan Egypt yoomiyyuu taanaan Somaaliyaa akka deeggartu dhimma birmadummaa biyya Somaaliyaa irratti isin bira jirra jechuudhaan pirezidaantii Somaaliyaadhaa Hassan Sheikh Mohamud jajjabeessaniiti jiran jechuudha. Kana qofa osoo hin ta'in jilli Kaayiroorraa gara Moqaadishootti ergamuudhaan Somaaliyaa ziyaaree jiru kun pirezidaantii Abdul Fattah al-Sisiin gama barbaachisu maraan Somaaliyaa maddii akka dhaabbatu ibseeti jira jechuudhaan xumura irrattis ammoo pirezidaantiin Somaaliyaadha Kaayiroo akka ziyaaruuf akka gama Ijiptitti deemee pirezidaantii Abdul Fattah al-Sisiidha wajjin wal qunnamuuf afeereeti jira jechuudha. Kana qofa osoo hin taane jilli Kaayiroorraa ergame kun karaa Eertiraattis maquudhaan pirezidaantii Isaayyaas Afwerqiitii wajjin dhimmoota garagaraa irratti erga mari'atanii booda hariiroo isaanii jabeessuudhaaf gara fuula durattis dhimmoota waloo dhimmoota ajandaa naannawaatii fi ajandaa gaanfa Afrikaa akkasumas ammoo ajandaa galaana diimaa dabalatee dhimmoota biyyoota gaanfa Afrikaa keessatti deemaa jiran hunda irratti Ijiptii fi Eertiraan wajjin hojjechuudhaaf fedhii qabaachuu isaanii hariiroo isaanii kan kana dura tures ammoo garmalee cimsachuudhaaf waliigaluu isaanii Imbaasiin Eertiraa kan Itoophiyaa jiru toora fuula Feesbuukaa dhuunfaa isaa irratti barruu maxxanseen ifoomseeti jira jechuudha. Kanas haa ta'u san Itoophiyaan sanada wal hubannaadhaa Somaalilaand wajjin mallatteessite lammiiwwan biyyattiidhaa hundi ammoo garaagarummaa tokko malee waliigaltee Itoophiyaa fi Somaalilaand wajjin mallatteessan deeggaraati jiru. Kanarras dabree ammoo manni marii waloo paartilee siyaasaa Itoophiyaadhaa ibsa baasaniin dhimma karra galaanaa Itoophiyaa irratti yoomiyyuu taanaan paartileen siyaasaa biyyattii keessa jiran garaagarummaa tokko malee mootummaadhaa wajjin ni hojjenna balaa fi carraawwan dhimma hulaa galaanaa Itoophiyaatiin wal qabatee dhufu hunda ni qooddanna jechuudhaan manni maree dhaabbilee siyaasaa Itoophiyaadhaa ibsa miidiyaaleef kanneen ifoomsee kan jiru yeroo ta'u dhimma hulaa galaanaa argachuu Itoophiyaa kanaan wal qabatee lammiiwwan biyyattii akkuma gammachuu ibsataa jiran sadarkaa addunyaattis hayyootaa fi beektonni yuunivarsiitiidhaa xiinxaltoonni siyaasaa osoo nafin dhimma hulaa galaanaa Itoophiyaa irratti yaada adda addaa kennachaa kan jiran yeroo ta'u Itoophiyaan hulaa galaanaa argachuu isii hordofee ammoo gamtaan Afrikaadhaa UN fi akkasumas ammoo dhaabbanni mootummoota gamtoomaniitii fi Ameerikaan Biriteen biyyoonni garagaraadhaa Chaayinaa dabalatee ibsa baasaniin ammoo yaaddoo nageenyaa gaanfa Afrikaatti akka qaban ibsaniiti jiran jechuudha. Afrikaan kibbaa mana murtii haqaa idil addunyaa irratti Israa'el duguuggaa shanyiidhaaf Filisxeem irratti raawwataa jirti jechuudhaan himannaa banteeti jirti gaa'ee manni murtii haqaa idil addunyaa ammoo mana murtii olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii yeroo ta'u innis Siwiizerlaand keessatti kan argamudha gaa'ee mana murtii haqaa idil addunyaa kanatti Afrikaan kibbaa Israa'el kalimatte waraana Gaazaa keessatti deemaa jiruun Israa'el lammiiwwan hedduu lubbuu dabarsuu bira kutee parsantaa 70 ol guutummaa Gaazaa barbadeesseeti jira. Kanarraa kan ka'e ammoo lubbuuwwan
lubbuun lammii 22,000 olitti tilmaamamu dhumeeti jira. Lammiiwwan 56,000 ta'an ammoo wal waraansa Gaazaa keessatti deemaa jiruun madaa'aniiti jiranii. Kanarra dabruudhaan ammoo namoonni miiliyoona hedduudhaan lakkaa'aman qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaafamuudhaan raraafama hamaadhaaf saaxilamaniiti jiran jechuudhaan Afrikaan kibbaa mana murtii haqaa idil addunyaa irratti Israa'el dhiyeessuudhaan himatteetti jirti. Gaa'ee Israa'el bakka bu'uudhaan abbaan seeraa mana murtii haqaa idil addunyaa kan Siwiizerlaand Zaaheegitti argamuudhaan dhimma kanarratti Israa'el bakka bu'uudhaan kan dubbatan abbaan seeraa Taal Beekeriin akka jaanitti Afrikaan kibbaa dhugaa lafarra jirtu dabsuudhaan mana murtii haqaa idil addunyaati irratti Israa'el himatteetti jirti. Kana Israa'el ammoo yoomiyyuu hin fudhattu jechuudhaan haalaniiti jiran jechuudha. Himannaa Afrikaan kibbaa Israa'el irratti dhiyeessite kana Israa'el gonkumayyuu hin fudhattu jechuudhaan irra deddeebiidhaan abbaan seeraa Israa'el bakka bu'uudhaan mana murtii haqaa idil addunyaa irratti argaman Taal Beekeriin ibsaniiti jiran jechuudha. Kanas haa ta'u sangaa yeroo Afrikaan kibbaa Israa'el mana murtii haqaa idil addunyaa kan Siwiizerlaand jiru irratti himachaa turtetti lammiiwwan Filisxeenii fi lammiiwwan Israa'el fageenya muraasa irratti hiriira bahuudhaan Afrikaan kibbaa Israa'el irratti bante balaaleffachaatii fi deeggaraa kan turan yeroo ta'u, kanas haa ta'u san walitti bu'iinsi mana murtii haqaa idil addunyaa keessatti akka hin uumamne godhuudhaaf jecha poolisiin Siwiizerlaand jidduu bahuudhaan garee Filisxeem deeggartuu fi garee Israa'el deeggartus adda dhoorgaa tureeti jira jechuudha. Deeggartoonni Filisxeen yeroo hiriira mana murtii haqaa idil addunyaa duratti geggeessaa turanitti suuraa guddaa Nelson Maandeellaadhaa fannifachuudhaan Afrikaa kibbaa galateeffachaa kan turan yeroo ta'u, deeggartoonni Israa'el ammoo yeroo mana murtii haqaa idil addunyaa duratti bahuudhaan Afrikaa kibbaa himata sobaati banteechuudhaan balaaleffatanii fi yeroo ammoo gocha Hamaas lammiiwwan Israa'el irratti raawwate balaaleffataa turanitti suuraa lammiiwwan Israa'el kan Hamaasiin butamanii maxxanfachuudhaan gaddaa fi yaaddoo nageenyaa qaban ibsachaa turaniiti jiran jechuudha. Kanas haa ta'u san eega onkololeessa 7 gareen Hamaas looyee seenuudhaan Israa'el irratti haleellaa tasa raawwateen lammiiwwan 1,200 ol ajjeesuudhaan kaan butee fudhachuudhaan gara Gaazatti dabarsee qabateen asitti ammoo Israa'el humna qilleensaa, humna lafootii fi humna galaanaatiin Hamaas irraa hijaabahuudhaaf Gaaza irratti duula hamaa banteeti jirti. Duula kanaanis lammiiwwan hedduun lubbuu isaanii dhabanii gaazexeessitoonni, shamarran, manguddoonni fi lammiiwwan nagaa dabalatee namoonni 22,000 ol ta'an wal waraansa Gaazaa keessatti deemaa jiruun kan dhuman yommuu ta'u, lammiiwwan Filisxeen kan 22,000 ol ta'an kan dhuman kun ammoo haga ammaan tanaatitti irra guddaan isaanii daa'imman yeroo ta'u, itti aanee shamarranii kan sanirraa hafe ammoo gaazexeessitootaa fi manguddoota namoota siviiliidhaa namoota nagaati jechuudhaan miidiyaaleen idil addunyaa gabaasaa turaniiti jiru. Gama Israa'elii ammoo erga waraana lafoodhaa Gaazaa keessatti Israa'el seenuudhaan Hamaas irratti banuu jalqabdee asitti lakkoofsi waraana isii kan dhumanii gara 160tti kan siqee jiru yeroo ta'u, dubbi himaan waraana Israa'el akka himetti yoo ta'e erga waraana lafoo Gaazaa keessatti jalqabanii asitti hidhattoota Hamaas kanneen lakkoofsaan 7,000 ol ta'an ajjeefneeti jirre jechuudhaan dubbi himaan waraana Israa'el ifoomseeti jira jechuudha. Wal waraansi Gaazaa keessatti deemaa jiru kan Hamaasii fi Israa'el jidduutti deemaa jiru addunyaarra babal'achuudhaan hanga galaana diimatti dhufuun isaa ni yaadatama. Yaaddoon nageenyaa ammoo jiddugala bahaa hundumaa wal ga'uudhaan biyyoota ollaa Gaazaa fi Israa'el jiran hunda yaaddoo hedduu irratti kuffiseeti jira. Kanarras achi dabruudhaan ammoo Sooriyaadhaa fi Libaanos keessattis haleellaa qilleensaa yeroo adda addatti Israa'el raawwatte jechuudhaan Iraanii fi waayillan Gaazaadhaa himachaa jiran, waayillan Filisxeen himachaa jiraniin lubbuun namoota hedduu dabruunis dhaga'ameeti jira. Waraana Israa'elii fi Hamaas jidduutti deemaa jiru kanaan lubbuun lammiiwwan hedduu dhumteeti jirti jechuudha. Gaaga'amni gama dinagdeetii fi qabeenyaatiinis deemaa jiru kan honga hin qabne ta'ullee ammoo Afrikaan kibbaa mana murtii haqaa idil addunyaa irratti Israa'el duguggaa shanyiitii raawwachaa jirti. Waliigaltee idil addunyaa kan jenosaayidii yookaan ammoo duguggaa shanyii ittisuudhaan mallatteessite Israa'el kabajuudha qabdi.
Israa'el duguuggaa shanyiidhaa lammiiwwan Filisxeen irratti raawwachaa jirtu hatattamaan dhaabuudha qabdi. Manni murtii haqaa idil addunyaadhaa ammoo Israa'el waraana Gaazaa keessatti adeemsisaa jirtu akka saffisaan dhaabduuf dirqisiisuudha qaba, murtii dabarsuudha qaba jechuudhaan himannaa isii mana murtii haqaa idil addunyaa kan Siwiizerlaand argamu irratti mana murtii haqaa idil addunyaa kan Siwiizerlaand jiru irratti argamuudhaan himata isii dhiyeessite gaa'ii Israa'el gama isiitiin ammoo deebisaa kenniteen Afrikaan kibbaa dhugaa lafarra jiru dabsuudhaan himata dharaan irratti bante jechuudhaan himata Afrikaan kibbaa Israa'el irratti bante abbaan seeraa Israa'el bakka bu'uudhaan mana murtii haqaa idil addunyaa irratti falmaa jiru Taal Beekariin ifoomseeti jira. Pentagon haleellaanin galaana diimaa irratti hidhattoota Huutii irratti raawwachaa jiru dhimma galaana diimaati malee dhimma waraana Israa'elii fi Hamaasiin kan wal qabatee miti jechuudhaan ibsa baaseeti jira gaa'ii. Ajajni jiddugala humna waraana Ameerikaa Pentagon ibsa guyyaa har'aan tanaa kennee jiruun an haleellaan Huutii irratti raawwachaa jiru waraana Israa'elii fi Hamaasii wajjin gonkumu wal qabsiisuun hin barbaachisu. Haleellaanin hidhattoota Huutii kan Yaman keessa jiran irratti raawwachaa jiru haleellaa dhimma daandii galaana diimaatiin wal qabate malee dhimma Hamaasii fi Israa'eliin kan wal qabate miti jeeti jira jechuudha. Pentagon ibsa baase kanaani Pentagon kan kana jeega erga UKdhaa fi Ameerikaan waloodhaan ta'uudhaan hidhattoota Huutiidhaa kan Yaman keessa sosso'anii fi dhiyeenya kan ammoo dooniiwwan idil addunyaa kanneen galaana diimaa irra daldalaaf sosso'an haleeluu jalqabee haleellaa raawwatan irratti deebisaa yeroo kan nuti kan ture yeroo ta'u Ameerikaa fi Ingilaand wajjin ta'uudhaan hidhattoota Huutiidhaa kan Yaman keessa sosso'an gara humna qilleensaatiin haleellaa marsaa marsaan irratti raawwataniin humna Huutiidhaa dadhabsiisuudhaaf akka dhimma galaana diimarraa if qusattu taasisuudhaaf haleellaa kana taasisaa turuu isaanii ibsa kana keessatti ifoomsaniitti jiranii. Kanas haa ta'u san hidhattoonni Huutiidhaa kanneen Yaman keessa sosso'an ammoo Israa'elii fi Filisxeem jidduudhatti waraana deemaa jiru gama Filisxeem goruudhaan deeggaruudhaan dooniiwwan Israa'eliin yookaan ammoo warra lixaatiin firooma qaban ittiin jeefi kanneen galaana diimarra socho'an adda baasuudhaan haleelaa turuun isaa kan yaadatamuudha. Ji'a sadaasa dabree irraa kaasuudhaan Huutiin galaana diimaa irratti dooniiwwan hedduu haleelaa tureeti jira. Sababa kanaatiin ammoo daldalli galaana diimaa irratti adeemsifamaa jiru balarra bu'eeti jira jechuudhaan Ameerikaa fi Ingiliz wajjin ta'uudhaan gama humna qilleensa isaaniitiin Huutii humna hidhattoota Yaman keessa sosso'an irratti haleellaa marsaa marsaan raawwachuu irratti argama gaa'ii. Akka Pentagon ibsetti yoo ta'e ammoo haleellaan Huutii hidhattoota Yaman irratti Ameerikaa fi YLCdha Ingiliz raawwatte kun haleellaa dhimma waraana Israa'elii fi Hamaas jidduutti dhimma waraana Israa'elii fi Filisxeen jidduutti deemaa jiru tumsuu irratti xiyyeeffate osoo hin taane haleellaa daldala galaana diimaa irratti deemaa jiru lubbuu baraaruuti kan jaan yeroo ta'u Huutiin dooniiwwan industirii gurguddaa galaana diimaa irra dhimma daldalaatiif sosso'an adda baasuudhaan irratti haleellaa raawwachaati jira. Kun ammoo dinagdeen addunyaadhaa sabatiinsa akka hin qabaanne godhaati jira jechuudhaan Pentagon dubbateeti jira. Huutiin hidhattoonni Yaman keessa sosso'an kun yoo haleellaa ammaan tana raawwanne kanarraa baratee adabatee taa'uu baate gara fuula duratti akka gaariitti isii adabuudhaaf jirre jechuudhaan Pentagon ajajni waraana waliigala Ameerikaa olaanaan ibseeti jira jechuudha. Kanas haa ta'u san Huutiin ammoo haleellaa Ingilizii fi Ameerikaan waloon ta'uudhaan irratti raawwatan kanaaf deebisaa nin kenna jechaa jiraatus haga ammaatitti ammoo deebisaa akka itti kennitee hin jiraatin Pentagon mirkaneesseetti jira jechuudha. Oltee bultee keenya kanneen isinii dhiyeessaa ture kanumaan raawwadheetiin jira. Oltee bultee har'aa kan isinii dhiyeessaa ture an Uudii Musaati. Gama ogummaa kaameraatiin ammoo Hawwii Nabiyyuutii wajjin ta'uuni oltii bultiin teessan nagaa taatu.